Hello, akkam jirtu. Kun Oromiyaa Dijitaal Haabirraati. Yeroo darbee Practical Exercise Worksheetii karaa Telegram page isiniif ergeen ture. Sun irra dhaabbachuudhaan barattoonni baay'een akka waliin hojjennu na gaafataniiru. Kanaaf carraa argame itti fayyadamuudhaan kompiitara mana barumsaa keessanii ta'uu danda'a, kompiitara maatii keessanii ta'uu danda'a, kompiitara obbolaa keessanii ta'uu danda'a. Worksheetii kana laaluudhaan yookiis immoo viidiyoo ani hojjechuuf jiru kana laaluudhaan gara practical yookiis immoo warreen asirratti barreessine kana apply gochuutti haa deemnu. Ammaaf step by step waliin hojjennaa. Na duukaa bu'aa. Yeroo barannaa gaarii kallattumaan gara laabiitti. Hello, akkuma jalqabaa seensarratti isiniin jedhee information technology barattoota kutaa 9tiif kan qophaa'edha jechuudha kuni. Kanaaf organizational file jala practical yookiis immoo practical exercise jiru hunda isaa waliin hojjennaa jechuudha. Chapter 2 yeroo geenyus akkasumatti practical waliin hojjennaa. Chapter 3 hanga dhumaatti akkasumaan waliin deemnaa jechuudha. So na duukaa bu'aa sirriitti na hordofaa. Amma practical exercise waan irraa eegalla. Mana kompiitaraa jirtu yoo ta'e anuma waliin waan ani gootu jechuudha yookiis immoo viidiyoo kana ilaalaa waan ani godhu hunda isaa yoo gootan kompiitara waliin guddachaa deemtu jechuudha. So mee kanarraa haa eegallume practical exercise waaniin kuni creating document fileedha kan sin hubachiisuu barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti maal jedha? Working group to create document file titled Ethiopian Cultural Food using word processing software. Amma laasi ishii kan argitu amma kana ta'uu danda'a. Dhimmoota garaagaraa barreeffachuu dandeessu sin garuu asitti kan akkasii galuuf fakkeenyaaf masaa tokko sinii fudhateera. Eenyuun fayyadamneeti dhamma yookiis immoo appilikeeshinii kan fayyadamnaa word processing software fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf ishii kana fayyadamnee warreen kana create goonaa jechuudha. Maal create goona immoo waa'ee kana barreessina. Nu fakkeenyaaf gaafa kitaaba information technology kutaa 9 barreeffame jalqaba ishuma kanarratti barreeffame word processing software jecha. So kana giruuppii uumaa isiniin jedheera. Ka giruuppii uumaa isin qofaa keessa nu taatanis na hordofaa akkasuma. Try to remember how to create document using Microsoft Word. On kutaa 8tti barattaniitu isiniin jedha. Rakkoon qabu yoo barattanii tan ta'es yoo hin baranne ta'es ammarra deebinee waliin create goona. So ishii kana nu ajajee jira ishii kana jechuudha. Open Word processing software on your computer. Step kana fayyadamnee word processing software computer keenya irraa banna jechuudha. Sun dura garuu computer keenya irratti jiraachuusaa check gochuu qabna. So on window PC or window personal computer window fayyadamneetidha kan nuti click the start menu jechuun bakka asitti kan argamu kun step tokkoffaadha. Click on the start button kottaame ishii kana start button ishii kanarratti click godhaanu jechaa jira ishii kanarratti. Kun akkasitti click goone kottaas deebina immoo start button irratti click godhaa. Button on window logo usually found in the button left corner. Left jechuun bakka kanadha. Corner your screen. Nama kamirrallee amma window operating system fayyadamtoota kun waama sirrii waanuma kan keessan bira jirudha jechuudha. Search starting to type the name of the software such as Word or Writer. Word jennee osoo barreessine ni arganna jechuudha. Select the app. Yeroo kana search goonu step 2 kana laallamee koottaa. Step 2 kanarratti ishii kanallee ta'uu danda'a Word jedhaa barreessaa. Bakka search Word jennee barreessineera amma nuti. Word jennee yeroo barreessinu argitanii ani kuma naa 16 fayyadamaa yookiis immoo mallattoo ishii kanatu nu dhufa. Deebiin ishii kanatu nu dhufa jechuudha. Step lammaffaa xumurreera. Step lammaffaa xumurreera. Step lammaffaan barreessinee yeroo barreessine select the app is the application example W jedhee dhufuu danda'a or Microsoft will appear in the search result. Click on the application or I can launch it. So yeroo banne click goone duuba keessaa baan duubatti nu deebisa malee Word jennee yeroo barreessinu kanarratti click godhaa double click godhaa yeroo lama click taasistuu jechuudha. Ishii kanarratti yeroo lama click taasistuu. Ammaaf ittaanee maaltu jira immoo ilaala kottaa. Nu banaa jira software keenya yookiin immoo launch gochaa launch jechuun click goone irraa kan window keenya irratti banamu taasisaa jechuudha. So sadaffaa irratti maal jedha ajajii sadaffaa type the passage to insert text in your document. Place the cursor
cursor as the position where you went to ishii kan banaa jira waan ta'eef wanneen position where you went to enter the text and starting type paragraph about the Ethiopian culture by exploring different sources. Ishii kana text kana barbaada argachuu dandeessu garuu harkaan barreessa sinin jedha sinitti ulfaachuu danda'a harkaan barreessuu kun amma kana barataa sagalee taatanii yoo sinitti ulfaateeyyuu suuta jettaniiti babarreessuu danda'uu qabdu jechuudha. So mata duree ishii akkas gootu. Akkamitti akkas gootan immoo sinitti rezen ishii kana immoo hanga dhumaatti barreessitu jechuudha. Hanga dhumaatti barreessitu. Hanga dhumaatti ishii kana jalqaba irratti maal jennaa? Ethiopia causing is reno. Singaruu amma asirratti wanti hubachuu qabdanii dirqama waa'ee kana qofa miti kan barreessuu qabdan. Waan barbaadan waa'ee kompiitaraan barreessuu barbaadan dhimma dhuunfaa keessanii ta'uu danda'a, karoora keessatti ta'uu danda'a, waan barbaadan bakka kanatti barreessuu dandeessu jechuudha. Kuni akka fakkeenyaatti taa'ee malee dirqama kana qofa miti sin dirqama kana barreessuu hin qabdu. Waan sinitti tole maqaa keessan ta'uu danda'a, waan barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha. Waan barbaadan waan barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha. Amma Wordiin keenya nuuf baneera yookiis immoo Microsoftiin keenya nuuf baneera argitanii ishii kana asitti bakka waa utaaltu yookiin immoo cursor position jedhamti ishiin bakka ishiin utaaltu sunitti cheekii gootu zeen insert waan barbaadan Ethiopia cultural food jennee barreessiname. Bakka ishiin utaalte kan argitu keyboardii keessan irraa qubeen itti buutu Ethiopian interior jennu qubee jalqabaa isa ofiisaa guddaa nu godhe Ethiopian cultural foods. Suniin booda ishii kana irratti kilik gootanii gidduutti argama waan sunam. Kun riibaan jedhama fakkeenya gubbaatti kan argamu kun riibaan jedhama. Ishii kana akka barbaannetti edit gochuuf nu gargaara jechuudha. Garaagarummaan wordii fi tekstii kanadha jechuudha. So ishii kana argitu amma ishii kana toobuun akka gidduu kuni asii akka ga'u tekstiin taayisaa kuni bakka kana akka deemu taayisaa kun bakkuma barbaade akka taa'u taayisaa garuu Ethiopia cultural food mata dureen kun akkasitti jira garuu xiqqoo booldi ta'ee jira yookiin gurraacha'ee jira bii kanatti buuna asii dhufneet bii ishii asitti buuna. So tekstii immoo yeroo baay'ee yeroo barreessitan istaayilii tekstichaa barreeffachuuf ishii kana keessaan barbaada waan barbaada yeroo keessan argitanii ofiisa jijjiiramaa deemaa jechuudha akkasitti. Akkanatti bareechachuu dandeessu jechuudha isinii ishii kana Times New Roman irra keenyamee fakkeenyaaf. So Times New Roman irra keenye saayizii barreeffama yeroo barreeffama barreessinu akkasitti asii gadee filachaa deemna argitanii 72 jira akkasitti. Ammaaf garuu nuti mee 14 fayyadamnaa jechuudha ammaaf. So ishii kana hojjenne ishii kana amma saving goone documentii kana callisneetuma banne malee so ishii kana saving gooneera suniin booda mata duree erga barreeffannee inter kan jirtu jirti keyboardii keenya jechuudha. Keyboardii keenya irraa interitti roobuun as jira. Garuu tekstiin jalqabarraa asii ka'uu qaba iddoo kanaati. Ethiopian jedheet waa'ee Ethiopian cultural food kana akkasitti amma barbaannetti deemnee barreessuu dandeenya jechuudha. Akkasitti amma barbaanne ani amma fakkeenyaaf yeroon hin jiru waan ta'eef malee sin amma barbaadanitti barreessuu dandeessu jechuudha. Amma barbaadanitti barreessuu dandeessu sin Itoophiyaan jedheera sin garuu suuta jettanii yeroo keessa fudhattanii keyboardii irra qubee kanatti bubbu'aarra bakka ishiin jirtu laalaaraa barreessitu jechuudha. Kanaaf akka waan kana barreessinee xumurreetti yaada amma sin amma fakkeenyaaf akka ishii kana barreessinee xumurreetti yaada ishii kana. Maatuun kana barreessee xumura jedhee daqiiqaa lamanatti fudhachuuf danda'a waan ta'eef yeroon hin deemu. Kanaaf sin ofii keessa yeroo qofaa keessa jirtan kana yaala ofii keessan. Kana qofallee miti waa'ee biraa illee barreessuu dandeessu jechuudha. So akkanatti xumurreera ishii kana jechuudha. So gara bitti dhufne amma barreessinee xumurree kana barreessinee xumurreerra haa jennu. Kana barreessinee xumurreerra haa jennu maaltu jira? Arfaffaarraa saving document. Document save gochuuf meteedii lamatu jira. Tokko saving for first time. Ani amma first time save godhama fakkeenyaaf. Nambane malee osoo kompiitarri koo kun shutdown ta'ee deebi'een argadu waan sun. Sababni isaa saving for first time yeroo jennu save as fayyadamna. Save as. This process used to first time you save a new document. Jalqaba maal godhan ishee save command.
click on a file bakka jettu jirte la click on a file tab usually in the top left corner of the window. File kan jettu sun eessa jirti miidhagnee ilaalla. File kan jettu ishii kan argitu ishii kana irratti click godhaa jedhe akkasitti. Wani nu ajaje malee nu hojjennu nuti amma hin deebina ammoo maal jedha click itti aanseeti. Akkuma taasisaa jiru kana taasiftu jechuudha. Bakki ishiin itti jirtu immoo top left corner of the window. Window maal jedhan? Window kun ammoo akka window itti consider goona. Left side kan jennu immoo ishii kana jechuudha. Top left corner kan jennu ishii kanadha. Bottom left corner akkasitti ishii kana hubanna jechuudha. Bakka sun dhaqnee barbaada. Ishii kana xumurree amma goone. Hambira godhaanu hin jenne. Select save as kan jedhu akka jiru dhaqnee barbaada. If you use shortcut fayyadamnoo ta'e immoo Control plus S jenna amma keyboard keenya kanarra. Control plus S ishii kanallee sumaan qabadha. Control plus S jechuun save as jechuudha karaa biraatiin. So kuni kan ta'u ko window irrattidha. On the new document it will automatically open save as. Amma dhaqnee save as sun barbaanname. Save as ishee jettu kan akkas taasifneera. Save as an jedhu asii gadee kana iddoo kam jedhame? Bakka kana jira argitanii bakka kana jira. So ishii kanarratti click godhaa. Click goone mitire. Click rogoonu warreen ishii kanatu jira. Warreen ishii kana jira. Callisee ani amma ofii koo waan waan beekuuf click gochaa irra deemu waliin deemna waan ta'eef. Suniin booda maal jedhe kun? Choose the location. Bakka filanna bakka itti save goonu. A dialog box will appear. Select where you want to store your file. Document documentii keessatti save gochuu barbaadammoo desktop irratti boo bakka biraatti. Ishii kana filadhaan hin jedhe. Erga filattanii yoo enter the file name. File name illee achumaan galcha. So ishii kana ergaas dhufnee booda browse isheetu kanarratti click goona. Yoo barbaanne immoo this PC kan jedhu irratti click goona. This PC kana filannu mee fakkeenyaaf this PC yoo filanne warreen akkasii dhufu. Browse wanne immoo browse filadhaa isin yeroo baay'ee browse tu recommend ta'a. Browse yeroo gootanii akkasitti isinii fida. Nama fakkeenyaaf desktop irratti taasisuun barbaada. Desktop keessaa immoo kanatu jira. New kan jettu kun immoo azerti. Creativity kan jettu kun immoo azerti. Kutaa 9 barachaa irra mitiire. Ethiopian cultural food kan jedhu grade 9 keessa kaa'een jira. Save. Dhumi amma kun save ta'ee jira bakka. Kun save ta'ee jira. So karaa suniin click save irratti click godhaa jedhee save goonee xumurree jechuudha amma kana. Sinis akkasumatti xumurtaniitu jedheen yaada. Meetodii lammaffaan immoo maaltu jira? Jalqaba maqaa itoo amma kana booda waa itti daballee osoo amma kana booda ishii kanatti waa wayii daballee akkasitti waan keyboard keenya irra jiru wayii daballee save hin taane kun. Save hin taane waan ta'eef maal goona? Ishuma kanatti buuna laa ishii kana argitu ishii kana save itti dabalameera bakka kun amma too dhaqnee achi kana balleessini kunillee dabalameera jechuudha. Kanaaf lammaffaadha ishiin. So ishiillee change wayii yoo jiraate ishii fayyadamtu jechuudha. Control plus S illee fayyadamuu dandeessu salli shortcut computer keessanirraa control kan jettu kun asirraan jalqabarra jirti shift itti aantee ishii erga gadi qabdanii booda qubee S itti buutu jechuudha. So ishii akkasumas illee save gochuu dandeessu jechuudha. So yeroo keenya fudhachaa waan jiruuf the program will automatically override the old version. Yeroo amma fakkeenyaaf yoo anuma karakterii gara barreessine ammoo inni sun control plus S to jennee directly dhuma automatically update godhaa jechuudha waan dura qabu. So kana akkasitti bira dabarraa practical exercise waan inni ishii kanadha. Practical exercise tuutti immoo dhufnu mee koottaa. Ishii kana hirgita nyaataatan malee bira darbiin asinillee ofii keessan. So when we come to the practical exercise 1.2 waa'ee maalii nu barsiisan immoo image create gochuu using Microsoft Paint. Paint jechuun kompiitara eenyurrallee jira. Nabbaa barbaaderrallee jechuudha. Akka isa jalqabaa sun Word nama yoo nuti install goone malee jiru. Painting garuu kompiitaruma keenyarra jira window dhumarra. To create an image using Paint application flow. Isa immoo stepota kana hordoftu. Open Paint application, click on start menu akkuma jalqaba wanni banne sun searching waan wal fakkaataadha jechuudha han Word sun waliin.
startii bira iddoo akkamitti open paint application search taasifnee jechuudha. So in the search bar that apple type paint. Paint yookiis immoo 3D tu jira. Paint of filannee nu gaanu. Click on paint. Argitanii dura click on word kan jedhu irratti click on amma immoo paint bannee waan ta'eef paint irratti. Part 2 create your own image. Image dhuunfaa keenya kan barbaanne create gochuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf kottaa stepping ka jalqaba kanarratti click goone word bakka jenne sunitti amma immoo paint jenna. Paint jedhee barreesseera. Paint jedhee yeroo barreessu dura laala. Asitti maaltu dhufe amma? Paintidha. Ni mallattoo ishii kanadha. So barbaanne kanarratti click goonu barbaanne kanarratti tokkuma irratti click goonaa jechuudha. Click yeroo goonu akkuma sunitti nuuban argitanii nuubanii kunoo. Suniin booda maal godhaa jedha. Ajaja achuma laalaa deemna amma calliseenuma akkuma nuuf waan nuuf koo beekuun calliseenuma irra deemu. Read your own image. Image dhuunfaa kee. This part is where you use the tool to design your image. Kanaka image barbaanne ma fakkeenyaaf alaabaa tokko yoo hojjechuu barbaanne yookiis immoo suura wayii hojjechuu barbaanne wantoonni ribbon irra jiru warreen akka select tool and color and jennu jira. So in the home tab the ribbon at the top choose drawing tools such as pencil achuma irra jirti, brush achuma irra jirti, shape achuma irra jirti, like circle or rectangle. Kottaa memman dhagnee ilaalame waan isaan nuun jechaa jiran kan. Ribbon jedhama amma kun ribbon jedhama. Amma mee ishii kana fudhadhame kottaa. Ishii kana fudhadhee ishii kana akkasitti fudhadhame. Suura yoo jechaan jira kaama. So ammas ishumatti hin deebi'a kottaa. Ishuma kanatti hin deebi'a ammas. Ammas ishii kana fudhadhe. Diroo gochaan jira amma laala sirriitti. Ammas kottaa ishuma kanatti hin deebi'a. Siin waan barbaadan kana keessa fudhachuu dandeessu. Ilaa biruushiin faazirtii lakkoofsatti barreessuu dandeessu. Ammas ishuma kana erga fudhadhee booda ishii kana irratti click gootu dhaqtanii. Click erga gootanii booda laa mallattoo hidhuu kanatu isinii dhufu. Suniin booda ishiin kun ammas akkasitti naa dhufu. Erga akkas godhee booda mee soo erga akkasitti banannee booda ma fakkeenyaaf alaabaa yoo hojjechuu osoo barbaanne peentii kana fayyadamne yookiis immoo suura mataa keenyaa mallattoo ishee as jirtu kan argitu mallattoo fill with color. Kalarii barbaanne erga ishii kana irratti click goonee booda kalarii barbaanne asii dhufnee fudhanna. Barbaanne gurraacha fakkeenyaaf alaabaa tokko hojjechuu yeroo argitanii hunda isaa gurraachesse. Ammas immoo dhufnee asii diimaa kana fudhannee ishii kana wanneen. Kan gadaanu kana yoo barbaanne an akkasii yoo barbaanne immoo an akkasii taasisuu dandeenya jechuudha. So suura uumne immoo akkasumas immoo yoo barbaanne ofii keenya illee asirratti barreeffama barbaanne barreessinee kan barbaanne asirratti galchuu dandeenya jechuudha. So akkasitti fayyadamnee peentii fayyadamneeti suura tokko create gochuu dandeenya jechuudha. Brush fayyadamne pencilii waan barbaanne fayyadamne create gochuu dandeenya. Draw and design barreen kunillee yoo barbaanne kana detail deemnee amma fakkeenyaaf gara graphic design ifaati guddanna jettanii yoo yaaddu ta'e jalqaba achirraa kaatan baay'ee gaariidha jechuudha. Laayinoota achirra jiru fayyadamuudhaan saayizii fakkeenya waan baay'eetu jiru fill with color warruma amma jenne yoo dogongora hojjenne immoo control plus z itti bu'aarra deemnaa jechuudha. Control plus z amma fakkeenyaaf kottaa meen laanname as peentii keenyatti deebina barreeffama asitti hangalchi kana dogongoreera ta'e control plus z jedha. Control plus z jechuun duubatti deebisuu jechuudha. Kan biraa immoo biruushiin illee jira. Biruushii argitanii waan barbaanne biruushii kana bal'aa taasisuu dandeenya. Akka barbaanne asirratti waan barbaanne suura kaasuu dandeenya jechuudha. Waan barbaanne suura kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kun peentiidha. Graphic design amma yeroo guddatan graphic designer ta'uu dandeessu. Garuu peentii kanarratti tuulsota asirra jiran kan xiqqoodhumatti yoo bartaniyyuu baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Waan baay'eetu asirra jira. Laayiniin amma fakkeenyaaf laayiniin asirra jiru kana fudhachuu dandeenya. Waan baay'eetu jira jechuudha. So warreen kana fayyadamnee peentii create gochuu dandeenya jechuudha. Peentii suura tokko create gochuu dandeenya. Add detail waa'ee suura sunii ibsuudhaaf use text tool. Text tooliin jirti amma fakkeenyaaf capital A. Kunoo fakkeenyaaf toos dhufnee ilaalle ishee kan argitu as dhufnee amma fakkeenyaaf kun suura
barreessaa jira wanni waan ta'eef malee barreessaa jira kanatu diima waan ta'eef malee fakkeenyaaf akkas taasisuu dandeenya. Dura asitti waan filannee dhufneeti. So ishii kana akka barbaadnetti immoo bareechuu dandeenya immoo ishii kana. Kana sirriitti ilaalaa jechuudha. Waan hin danda'amne jiru kanumaan iyyuu. So save your image. Image save gochuuf immoo akkuma jalqabaa Word save goone sun waan tokko yoo qabattan waan isinitti tolu waa'ee kompiitaraa kun waan baay'ee sunuma gaafatachu waan dogoggorre immoo irreessa. So step dhumattiin Ethiopian food kan jedhu sun save goone sun fayyadamna kanallee. Kottaa ammas dhufnaa. Argitanii file kan jettu jirti. Click goona. Save as. Save as irratti dhufnee suurota sun quality isaa filanna kana keessatti. Yoo barbaanne yoo save as jennee immoo tokkuma fudhata ofuma isaas keessaati defaultii dhuma jechuudha. So PNG, JPG fakkeenyaaf ishii kana irratti click godhee nageessa jechuudha bakka barbaadetti. Grade 9 uma keessatti kun image 1 otoo hin jedhee save godhee boru deebi'ee fayyadamuu nan danda'a jechuudha kana. So image create gochuu illee garuma kanadhuma. Kana irra deddeebi'aa yaalaa baay'ee kanumatu guddatee graphic designer akka taatan sin taasisa jechuudha. So ishii kana sirriitti yaalaa. So xumuriin bira darbina. So waa'ee suuraalee yookiis immoo image illee xumurreerra jechuudha. So practical exercise 3 no maal jedhame presentation qopheessuu. Amma yeroo guddattan nama fakkeenyaaf research garaagaraa yeroo hojjettan university yeroo seentan dirqama presentation file qopheessitu. Prepare presentation file for project working group to create presentation file using Microsoft PowerPoint. Say Ethiopia will live using your private grade. Kutaa 8 barataniitu siniin jedha rakkoon qabu barataniitu yoo ta'es hin baranne yoo ta'es. Ammayyuu ni xumurra jechuudha. Use the following step to open. Stepota kana fayyadamna. Tokkuma kan argitanii Word dandeenyaan kanallee dandeessan. Paint dandeenyaan kanallee dandeessan. Step wal fakkaataa deemu waan ta'eef open Microsoft PowerPoint isa kana banna jalqaba. In the left panel select new. Kana ka asuma dhufna koottaame. Power dhufee ofiisaa argitanii po jedhee ani barreessinaan ishii kana ofuma isaa fida. Clicking godha ishii kana irratti. Akkuma warra Word sun step wal fakkaataa deemaa jechuudha. Step wal fakkaataa deema. So ishii kana bas select new. Haaraan hojjedha waan ta'eef select new blank presentation. Start adding content in the slide about Ethiopia. Waa Ethiopia bira hojjenne sun ishumara deebinee hojjenne blank filadha jedhe. Blank ishuma kana filanna ishii kana. Jechuun haaraadha kan nuti hojjennu. Argitanii Ethiopian food. Ethiopian foods. Hojjenne kana ishii kana yoo barbaanne wal bunnee ishii kana akkasitti mauziidhuma keenyaan gottonna yoo barbaanne jechuudha. Ishii kana yoo barbaanne ishii kana amma kaasitti asumallee yeroo irratti kilik goonu waan barbaanne dhufa. Amma kanarra kaa'uu dandeenya. Gadi dhufnee immoo ishii kana si'olee gottonna si'olee mauziidhaan gottotaa jira amma yoo mauzii fayyadamtu ta'e left click qabdaniin hanga iddoo barbaadan geessaniin. So right here about Ethiopian foods. Asitti kan waan barbaadan hojjettu jechuudha. Kana yoo xumurtan immoo maal godhu asitti dhufna immoo. Yoo barbaanne duplicate goone ishii kana. Duplicate goone yoo barbaanne immoo new slide taasifna jechuudha. Han biraatti fufuudha miti kaayyoon keenya. Mee kana dhiisaa iyyuu kana abadu kun. Ishii kana dhiisaa new slide. Waa'ee kana kaas peejii moo tokko irratti hin xumurtani. Hanga 20 asii gadee itti fuftuu jechuudha. Kun waan waa'ee Itoophiyaa fuuddiin asirratti hin xumurre asitti dabartuu asirratti hin xumurre immoo new slide jechaadha. Akkanatti slide isa create goone irraa. So ishii kana akkasitti deemtu jechuudha. Amma asitti slide 2 waa'ee Itoophiyaa fuuddii hojjenna yoo ta'e isin immoo waan barbaadan hojjechuu dandeessu isin. Slide 3 akkasumatti itti fuftu isin. Ishii kana right click gootaniit new slide. Slide 4 amma akkasitti kun slide 1 dha, slide 2 dha, slide 3, slide 4 dha kun.
So why nu jedhe waan nu ajajame itti fufname koottaa. Ishii kana create gooneera. Creating the presentation in PowerPoint. Now the PowerPoint leader or whole group sit at the computer. Amma kasin yoona 5 taatanii teessu ta'a yookiin 3 yookiin 4 taatanii teessu ta'a laabii keessa. Namni maawuzii qabatee jiru sun akka liideriitti iyyuu badhaamesin. Nama 5 taatanii jirtu ta'e nama tokkotu barreessaa jira. Open PowerPoint, click Start menu, type PowerPoint. Akkuma dura barreessine sun click the orange PowerPoint. Mallattoonni ishii orange wayiiti argitaniitu dura. To open it. Then blank presentation. Goone irra kana nuti. Choose the design a team. Teamii filachuu dandeenya manuti. Your first slide is blank. To make it look professional, go to design tab at the top. Click a team. You all like this will automatically set good look background. Amma ka design isheetutu jirti ammas gubbaa. Asirra design kan jedhutu jira. Design kan jedhu kan erga goonee booda mee koottaa slaayidii ma jalqabaatti deebina. Design kan jedhu kan irratti jira. Design kan jedhu kan erga dhufnee booda design kan jedhu an barbaadne kana keessa filachuu dandeenya jechuudha. Kan nutti tole kun amma hin ta'u. Kun illee ta'uu dhiisuu danda'a. Kun rakkoo hin qabu. Ani akka suura keenya yookiis immoo waan nuti present goonu jalaa hin dhoksine filannaa jechuudha. Baay'eetu jiru ishii kanarratti kilik godhanii ishii kanarratti kilik godhanii asii gadi hanga barbaadde filachuu dandeessu jechuudha. Argitanii immoo kana fakkeenya Ethiopian Foods right here kalarii isaa jijjiiruu dandeessu. Hundi isaa akkanatti jijjiirameera. Amma immoo kanarratti kilik gochuu dandeessu. Kanarratti kilik gochuu dandeessu. Kanarratti hansinitti tole gootu sin hansinitti tole. Kanarratti taasisuu dandeessu. Kanarratti taasisuu dandeessu. Hansinitti tole kaasinan gootan slide kun slide 2 dha, slide 3 dha, slide 4. Garuu hansinitti tole ta'uu qaba. Hansin jeeqo son taane kan sinitti tole ta'uu qaba jechuudha dizaayinii kana. Ani amma yeroo baay'ee kilaasii keessatti yeroo barsiisu baay'ee fayyadamu warra kana. Sababni isaa iyyuu rakkoon qabu ergaan darbuudha waan guddaanii calliseenuma adiidhuma akkasiin fayyadamu. Adiidhuma akkasiin fayyadaman yeroo kilaasii keessatti barsiisu. So rakkoon qabu jechuudha. Isin nan barbaadan fayyadamuu dandeessu. So the next concept of this PowerPoint is ishii kana xumurreera. Dizaayinii kana akkasitti filattu isiniin jedheera. Kana han barbaadeera kaawwachuu dandeessu sun. Create the title slide. Titlii barreessineerra kan nuti Itoophiyaan wildlife jechuu dandeessu. Isin nuti garuu waa'ee food irratti hojjenne. Isin garuu waa'ee biyya keessanii waa'ee Oromiyaa waa'ee keessanii ta'uu danda'a waan barbaadan barreessuu dandeessu. Click to add subtitle box and type your group member name. Warra kana waa'ee maqaa keessanii dabaluu dandeessu. Save your file. Do this now. Kun egaa ishuma Word irratti argine ishuma Paint irratti argine apply gootu irra deebitanii kana amma isinitti himu. Sababni isaa iyyuu waan garaagarummaan tokko illee hin jiru waan ani dura Paint yookiis Word irratti kun faayiliin as jira, seeviin as jira. Ishii kana kilik argoone browse goona. Browse erga goone booda nuti kan gochuu barbaanne asii faayila keenya keessatti dhamma. Kun desktop irra jira. New kan jettu jirti, creativity kan jettu jirti, grade 9. So Ethiopian Foods PPT dha. Maqaan akkasuni kan biraa hin jiru yoo ta'e directly dhuma fudhata jechuudha. So ishii kan akkasitti hojjettu add your content slide. Content yemmuu fakkeenya waa'ee hojjettan sun waa'ee ibsitan sun waa'ee irratti namatti present gochuu barbaadan sun add new slide taasifneerra kana dura argitaniitu. Go to home tab new slide. Taasifneerra kana right click dhaan karaa right click immoo barbaadu yoo jettan immoo home kan argitu. Home kana irratti yeroo click taasiftanii new slide jettu kan argitu. Ishii irratti click gootu jechuudha. Kana keessaa waan barbaadan filachuu dandeessu sin. Waan barbaadan kan sinitti tole nu fakkeenyaaf ana akkanaadhaan nuti filachaa turre. Kun slide 5ffaa. Yoo barbaadan immoo waa'een siniif ibsitan row 2 qaboo ta'e kan akkanaa galchuu dandeessu. Asittis barreessuu dandeessu, asittis barreessuu dandeessu. So akkas godhee dhufee bakka kanatti asittis waan wayii barreessuu dandeessu, asittis waan wayii listii waan ta'e yoo ta'e callisnee dabarsuurra save gochuu qabna akkasitti bakka jechuudha. So ana taasifneerra new slide choose layout on the home tab
click the smaller row. Laawwatiin sun amma siniin jedhedha isa amma row lama taasisuu dandeessu siniin jedhe sunidha. Ishii kanallee xumureera. Add your text. Textii kaa waa'ee Ethiopian food yookiin immoo asitti akka fakkeenya jedhutti Ethiopian wolf. Waa'ee suni barreessuu dandeessu. Pro tip ishii kana argitanii bullet point. Do not write long paragraph PowerPoint for short key. Yeroo baay'ee PowerPoint irratti waan nuti barreessinu wantoota xiqqoo ta'uu danda'a ta'uu qabu. Fakkeenyaaf asitti. Kun amma barreessaa jirra. Lammaffaadha kun. Sadaffaa waa'ee Itoophiyaa fuudhii barreessaa jirra. By the way, ishii kana barbaadan sun dhuftanii iddoo kana hoomii irratti kilik gootu. Hoomii irratti erga kilik gootanii ishii kana dhuftanii waan barbaadan taasifachuu dandeessu. Waan barbaadan taasifachuu dandeessu jechuudha. Saayizii ishii immoo asii dabaltu. Akkasitti asii dabaltu. Baay'ee baay'isuu qabdan. Kana immoo akkuma isuma duraa sun asii filattu. So barbaanne diimessuu dandeenya. Barbaanne itaalikii gochuu dandeenya. So ishuma kana apply gochuudha jechuudha. Hunda isaarratti slaayidoota hunda ittiruu ishuma kana apply gochuutu isinirraa eegamaa jechuudha. Dhugaadhaan isiniin jedha yoo kana sirriitti na hordoftanii baay'ee isin fayyada. Hanga har'aallee amma kana fayyadama. Sun amma isinitti immoo kanaan fayyadama amma kilaasii keessa ittiin barsiisuudhaaf akkasumatti kan qopheessaa jechuudha. Isinillee isin waliin guddachaa deema jechuudha kun. Add your picture. Picture yoo qabaanne immoo fakkeenyaaf waa'ee Ethiopian food barreessaa jira manuti. Picture insert tab picture this d amma koottaa ishii kanaan argina. Amma ani asitti osuma ibsaa jiruuti asirratti suura galchuun barbaadaa jennu insert kan jettu jirti. Insert kan jennu irratti kilik goonaa picture kan jedhu jira. Picture kan jennu jira suniin booda koottaa asuma taasa galchuun keessa dhaqnee fudhanna. Grade 9 keessa suura jiru ilaalame fakkeenya. Ishuma dura create goone maaf hin fudhannu koottaa. Argitanii nu fayyadu yalqa yoo argitanii wanti dura nuti create goone suura dura create goone dha kun. Waan dura create goone asitti fayyadamuu danda'u waa'ee kanaa ibsina yoo ta'e jechuudha. Kanuma bakka hojii suura kana galchine waa'ee suura kanaa immoo ibsina jechuudha. Kun amma Itoophiyaa fuudhii osoo ta'e yookiis immoo waa'ee alaabaa kanaa ibsaa jirra osoo ta'e kanumatti fuunee waa'ee kanaa ibsina jechuudha waa'ee sun. So image galchuun immoo akkasidha jechuudha. Image galchuun immoo akkasidha. Kanaaf tokko akkana dogongore hundi keessan kanuma apply godha. Insert taasifna. Resize gochuu dandeenya waan galchine sun immoo. Click on the picture, use small circle in the corner to make it bigger or smaller. Move, click and drag the picture to where you went on. Kana jechuudha rakkoon qabu kun. Isuma nammani oliif gadi qabee gottote sunidha. Resize jechuun saayizii kana dabaluu. Ishii kana arga kilik goone booda bakka barbaanne akkasitti kaa'u. Ishiin kun immoo jirti ishii kana akkanatti dabaluu hir'isuu dandeenya akkasitti. Resize jedhamte kun jechuudha. Riidanii ishii kana barbaanne immoo bakka barbaanne immoo kun jala kana kaa'uu barbaada akkasitti keenya jechuudha. Resize jechuun immoo sunidha. Daqiiqaan keenya kan jalaan dheerafneef dafnee deemna sirriitti na hordofaa. Isinis akkuma kanatti na duuka bu'aatee hojjedha jechuudha. Repeat for all topics. Topic baay'eetu jira yoo ta'e warruma kana bakki suurri galchuun barbaachisetti suura galchaa. Waan biraatiifis kanuma taasisaa. Ishii kana pop, new slide, layout, waa'ee amma nuti amma waa'ee Ethiopian food hojjechaa jirra nuti singaruu waan barbaadan hojjechaa jirtu ta'e yookiin waa'ee information technology ta'uu danda'a. Waa'ee kitaaba kanarratti barannu ta'uu danda'a. Isuma galchitu isuma hojjetu sun hundi erga xumurtanii booda create a final slide. Final slide irratti yeroo baay'ee nuti kan hojii hojjennu yookiis immoo present goonu namoota nu fuuldura jiran yookiin barattoota ta'uu danda'u yookiis immoo uummata ta'uu danda'u. Erga presentation keenya xumurree booda yookiin waan ibsuu barbaanne erga ibsinee xumurree booda maaliin xumurraa thank you jettu kanaan xumuruu qabna. Seera presentation iti kun. Thank you. If you have any question, welcome jenne
akkasumatti xumuruu qabnaa jechuudha. So dhuma sun irratti yookiis immoo amma slaayidiin keenya 20tu jira yoo ta'e slaayidii ishii dhumaa kanarratti asirratti maal barreessuu qabna jechuudha. Thank you. Thank you jennee thank you and the question jechuu dandeenya jechuudha. Erga akkas goonee immoo maaltu jira? Kootaa ishii kanan balleessina slaayidii dhumaati waan ta'eef slaayidii dhumaarra jedha waan ta'eef thank you bichaa barbaanne waan ta'eef irratti kilik gochaa namarra illee wanni itti godhu. So ishii kana gadi gochudha. Ishiin kun guddachuu qabdi gaafa argitanii. Weeshinan jettu kun akkana sirreessinaa. Ishiin kun guddachuu qabdi. As dhufnaa as erga dhufnee booda guddisaa ishii kanadha. Sababni isaayyuu kanuma lamaan qofatu jira waan ta'eef asirra. As dhufne gidduu taasisaa ishii kan akkasitti. Naa akkasitti immoo warra kaan irraa immoo layyatti godhaatii ishii kana wanni barbaadan fayyadama. Waan barbaadan taasisaa fi kana. Yoo barbaadan immoo bakka kana immeejii taankii mul'isu yoo galchitan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kabaja namoota pireezidenti gootan suniif mul'isuudhaaf immeejii mul'isu ta'uu qaba jechuudha. Thank you and if you have any question jennee dhumarra akkasumatti presentation keenya xumurraa jechuudha. So kan biraa review and practice. Review jechuun jalqabaa irraa hanga kaane sun amma fakkeenyaaf amma asiitii hojjennee xumurreerra kan nuti illee homaan hojjenne malee review jechuun ilaa mallattoo ishii kan argitu amma asitti asii mallattoo kanatti buutu mallattoo ishii kana waancaa fakkaatu kanatti buunu kanatti oo barbaanne nuti waan barbaanne dabaluu dandeenya akkasitti deemnee review jechuudha kun review jechuudha. Hanga wanni bira geenyutti hanga dhumaatti akkasumatti deemna ishiis haala suniin taasisuu dandeessu xumuraa jirra ijoollee mukaayinaa ijoollee. So practical exercise 4 immoo laalame koottaa. Practical exercise 4 immoo find again on files that you have saved on your desktop before or identify any file that is not important anymore. File and simbar baachifne tokko desktop irra maaliif nuti an duran qabu yoo son taane file wayitu nan barbaachisoo ta'e amma fakkeenyaaf create gooname koottaa. Akkasitti kuni akkasitti ishii kun nan barbaachiftu ishii kana nu gaafachaa jira waan ta'eef. Find an icon or file that you saved on your desktop before identify any file that is not important anymore. Sin barbaachisu to keep and delete it using one of the methods that you have learned. Baranneera miti reekan kana baranneera huma wanta sin wanne nu barbaachisu file isaa ta'u folder isaa ta'u akkatti balleessan karaa garaagaraa balleessuu dandeenya. Tokko click goona irratti right click erga goonee booda delete kan jedhu ni dhufaas. Kanarratti click gochuudhaan balleessuu dandeenya tokko. Lammaffaan erga asirratti click goone control plus shift plus D jechuu dandeenya jechuudha. Permanently delete jedhan immoo akka recycle bin keessa galleef. Kan biraa ishii kan akkanatti ishii kan argina miti baannee deemaa jirra. Baannee deemaa irra maawuzii keenya. Fuunee as keessa kaa'uu dandeenya recycle bin kana keessa. So kana keessa tokkoon delete godhaa isiniin jedhe isiniin. Isin immoo kana fayyadamaati kunoo delete godhe kanuma bakka hallaqee kunis xumurameera jechuudha. So faayila isiniin barbaachifne ta'uu qaba isiniin jedheera garuu asitti kana faayila isiniin barbaachifne ta'uu qaba. So yeroo keenya qusachuuf shanaffaa kana hojjennee xumurraa jechuudha. Shanaffaa kana hojjennee xumurraa dhugaadha kana sirriitti akkana hojjechaa jiru kanatti yoo hojjettan isinis salphumatti kompiitara asuma babbaraa deemaa jirtu jechuudha. So shanaffaanii working group of Theory 3 do the following file and folder management activity. File and folder create gochuu baay'ee salphaa hojjechaa turreerra waan ta'eef. Creating folder, create two folder called test1 and test2 in document folder. Document folder keessa dhaqna koottaa. Document folder keessatti documentiin as keessadha. Argitanii? Documentiin as keessadha. Kana keessatti test1 and test2 jedhaatii folder banaa asinuun jedheera. Test1 folder tokko banne ammas hin dabalna right click goone new irratti yoo buune folder banuu dandeenya.
jennee baranneera. New ishiin argitu isin mul'atti miti ishiin kun eeyyeen mul'achaa itti ishuma eegaa sirriitti kottaa ishee dookimentii keessa irraa faayila irratti miti kan isin kilik gootan faayila irratti kilik gootan hin ta'u. So test2 dookimentii keessa waan nuun jedheef malee bakka biraattis gochuu dandeessu sirra rakkoon qabu dookimentii keessa waan nuun jedheefidha. Sirriitti hordofa baay'ee way kun chaapterii hunda isaa waan xumuredha. Chaapterii hunda isaa waan hammatudha waan ta'eef so kana xumurre. Open the document folder from your computer. Baneera isa bannee xumurree dhufne mala ishii kana. Kana bannee xumurree dhufne yoo barbaadan file explorer kan banuu dandeenyu window key plus e jennee irraa yoo barbaanne immoo as file explorer as jettu kanaan documentii bira deemuu dandeenya jennee irra kun ishii kana bira nuti deemne qaama baay'ee way barreerra jedheeni nana salphumatti deemu. Create the first folder test1. Nuti xumurree dhufne garuu laanni kun ganaa nutti taasaa jira. Anis immoo yeroo qusachuudhaaf xumurree dhufne irra kana nuti akkatti foldera banan duras barannee jirra waan ta'eef akkuma amma isinitti banee kanatti test2s bannee nuti garuu naasaa jira kun ofuma isaa. Sun keessatti using window notepad fayyadamame fakkeenyaaf notepad open notepad click start. Ishii kana creating file create gochuuf you should now see both test1 and test2 argineera yaa jira test1 fi test2 jira argineera. Kotaas keessa dookimentii keessa test1 fi test2 barbaada. Kunoo jira la kunoo iddoo kana argitaniittu isin jecha ergitaamni keessanis yookiin gaaf singa create a text file and write text. I love Ethiopian cultures and save it as text file 1.txt. Notepad yeroo ta'u ofiisaayyuu kan ofiisaa iddootti txt fudhata. In the text file 1 folder create as answer to question number 1 and open the text1 and the test1 and the test2 folder which is the two folder created above are mpt. Argitani as keessatti am create text file and write text I love Ethiopia and save it in this one in the test1 folder create kana ishni taasifname kotta test1 banaa jedhe banni new jettu ammasitti notepad yookiis immoo text document ta'uu danda'a. As keessatti maal jedhaan nun jedhe waan inni jedhe uma jenna waan biraan jennu test file 1 ishii kana jijjiiraala ishii kana rename gochuus baranneera ka test file 1.txt immoo ofiisaa kaa suniin booda as keessatti maal jedhaa and your Ethiopian cultures jedhaa I love Ethiopian cultures baay'eetu jiru waan ta'eef cultures ishii kana kaa keessatti save goone. Kota amma sachi deebina kun viidiyoo YouTube kooti. Saatiin dheerachaa jira ijoollee amma dabnee xumura dafaatiin waliin deemaa isinis illee. So erga jennee booda kan akka xumurre open the test1 and the test2 folder which of the two folder created above are mpt. Kam itoo lamaan isaa bannee jechuudha isa kamtu mpt dha mee deebii kana deebisuuf amma isinitti ulfaataame amma kana. Test2 is mpt because file humaallee create keessatti hin goone test1 keessatti. So isa kana kaashii kana test2 jennee bira dabarraa jechuudha. Open notepad click start button kana isuma amma asitti xumurre ani amma xumurree dhufe garuu asitti akka haaraatti nutti taasaa jira. Open notepad click the start menu window type notepad and click on the notepad application to open it. Enter typing the context you went to text file and save amma saving goone nuti name and save kanuma jechuudha xumurameera. Kanaaf isa kamtu duwwaadhame as keessa kottaan deemna. Isa kamtu duwwaadhame kana keessa test1 immoo test2 duwwaadha. This
folder is empty. Gara test waan itti immoo deemna koottaa ijoollee. Kunoo kana qaba. Kanaaf teestituun duwwaadha jechuudha. Ishii kana immoo ishii asitti barreessine kana save osoo hin godhin deemneera. I love Ethiopian cultures. Ishii kana dhufne akkuma warra duriitti seebaasiin ishii kana asitti dhufne bakka barbaannetti asuma keessa ofiisaa seef ta'eera jedha kunoo irruma deemnee dura waan keessa jiruuf irrumatti daballee seef taasifne jechuudha. So laabiin keenya yookiis immoo practical exercise keenya kana fakkaata. Kanaaf sirriitti yaalaa waan sirriitti gaafadhaa gara fuulduraattis immoo chaapteroota jahaniyyuu akkasumatti irratti haasaa deemnaa jechuudha. Dhuguman siniin jedhamoo yoo warreen amma asirratti ilaalle kana yoo sirriitti hordoftanii isin kompiitara obboleessa keessaniis haa ta'u, abbaa keessaniis haa ta'u, amma barumsaa keessaniis haa ta'u, sirriitti hordoftanii warreen kana appilaa yoo gootan bakka dhugumatti isin kompiitara isinitti salphachaa deemaa jechuudha. Nagaan turaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Yeroo barannaa gaarii jabaadhaa ijoollee jabaatan malee hin taatu dubbiini. Yeroo biraa deemnee wal agarraa turtii gaarii.